Qe'ee Gadaames aartii fi qabsoo Oromoo kan taate dachee afran qallootu biqilche bara 1967 baha Oromiyaa Haramayaatti dhalate. Hangafoota aartii Oromoo ka baha Oromiyaa keessaa warri maqaan isaanii tarree jalqabaatti waamamu nama aartii weelleensaa barayyuu immoo fofnee fi dhaggeeffatamanii hin quufne keessaa nama tokko. Ganamumaan aartii dhugaa fi sabboonummaan Oromoo nama keessatti magarteedha. Jaalallii fi ulfinni sabaaf qaban madaalliin isaa gaheessaa akka ta'e jiraatee nama wajjin agarsiise. Aartistii fi qabsaawaa sabaa Usmaayyoo Muusaa miseensa baandii Caffee Gadaa ka ture yoo ta'u, qabsaa ogummaa aartii rabbiin isa badhaaseen hojii saba isaa dammaqsuu fi hadhaaroo gabrummaa Oromoo fi Oromiyaa irra jirtu bifa aartiin uummata isaa hubachiisaa turedha. Saba isaa dheebuu aartii qabu dheebuu baasuuf qaroowwan akka Adam Haaruunii fi Fandishee Mul'ataa, Halloo Daawwee, Suutee Baarentuu, Kadir Sa'id, Abdii Ibraahim, Hirphaa Gaanfuree, Ilfinash Qannoo, Callaa Caccarfaa Ifaana, gumaatti jajjabduun Usmaayyoon aartii Oromoof kaa'e waan dhaloonni beeku. Naannoo bara 1987 kennaa aartiin isa dhangiite qabatee hojii weellee jalqabuu isaatu himama Usmaayyoo Muusaa. Albamoota dhuunfaa afurii fi weelleewwan afaan Oromoo kolleekshinii aartistoota Oromoo olitti maqaa eerrifaana qopheessee gurra dhaggeeffatootaan gahee jira. Albamoonni sadi ka Usmaayyoon dalage gaafa lubbuun jiru ka gabaarra oolan yoo ta'u, tokko immoo erga inni wareegamee gara uummataa ba'e. Seenaa dhaabbataa yaa daddaba jiruu dukkana bara dheeraa hiriyoo sodaa lubbuu kootiif karamiin na deemtaa kanneen jedhan weelleewwan namni aartii afran qalloo kun Oromiyaa fi Oromoof buusee darbe keessaayi. Usmaayyoon ijoollummaa kaasee waa bayii jireenyaa baay'ee hadhooftu dabarse. Qormaanni Usmaayyoon itti qorame keessaa baay'een ka aartii Oromoo ta'uu maatiin isaa ragaadha. Jiruu hadhooftuu hundaa olii Usmaayyoon dabarse kan mana hidhaatti dabarsedha. Bara 1996 kaasee waggoota 8 walitti aanan mana hidhaa Zuwaayitti dararaa hamtuu jala ture. Gidiraa hamaa mana hidhaa wayyaanee ka waggoota 8 jala taa'ee muuziqaa isaa kan dhumaa nama hojjete. Weelleen mana hidhaatti hojjete kun hidhaa fi ajjeechaan hamileen hin cabsu ka jedhu. Weelleen qabsaa Usmaayyoo Muusaa kun weellee jaallan qabsoo Oromoo keessatti hadhaa fi gidiraa mana hidhaa argaa turan, akkasumas roorroo cimaa sirni yeroosii Oromoo irraan gahaa ture itti weellise yoo ta'u, Oromoon hableensaa cabee gabroonfataaf akka hin jilbiiffanne onnachiisaa ture. Albamni kun hamilee qabsaa'otaa utubuun ummanni bifa haarawaan akka warraaquuf beenzila qabsoo kan taatedha. Abbaan ilmaan shanii namni qaaliin kun aartii fi qabsoo Oromoo tanatti jiruu dhabee bultiin isaallee faffaca'uu seenaa isaatu hima. Dukkana bara dheeraa jechuunis wal'aansoo jireenyaa isaaf maatiin isaa argan weelleen ibsee jira. Yaa daddaba jiruu jechuun jireenya tokkotti galaa kaanitti immoo balaa baattuu weelleedhaan ibsee jira. Yaa daddaba jiruu haramiin na deemna jeesi gaafannaa maali na jalibtaa yaa badayreetu.